karaa gaariidhaan waan gaarii dalaganii beekamtii argachuun hin danda'amu waan jiruuf dhaloonni keenya amanee jira. Yaa kana keessaa boo qaba gaanam. Kanaaf ammoo hanga danda'ametti walleenjisuudha beektaa namni nama isa duraan laala. Amma gaa eega miidiyaan dhufee namni keenya miidiyaa akka baay'inaatiin namni akka keenyaa miidiyaa fayyadamu hin jiru. Kana ni beektaan? Kun dhugaa. Akka keenya akka fayyadamu hin jiru garuu nuuf fayyadamu jira moo itti fayyadamuu isaa adda baafneetu hin barre. Yes. Nama amata 10 amata 5 miidiyaa kanarra taa'ee guyyuu daataatti guutaa oolu. Amma 5 guutuu daatuma guyyaarraa yoo xiqqaatte qarshii meeqatti naqu guyyaa tokko qarshii takka irraan galchanii jira miidiyaa kanarraa. Taa'eetuma waan mantaane lallaala. Waa arrabsu. Osoo waan san seef godhe waa meeqaan fayyadamuu danda'u jechuudha. Kanaaf hanga danda'ametti walleenjisuu yeroo takka takka dhugaa walitti himuu namoota waan gaarii dalagan jajjabeessanii akka namni isaan fakkeenya godhatan godhuudha. Rabbiin waaqa jalchu yaa foon kiyya ni jallanne akka malee jallanne. Yaa bar maal beektaa moo kiyya? Amma fakkeenyaaf akka nama tokkotti waan ati miidiyaa irratti daleetu sin dinqisiifadha. Sin kabajes. Ulfaa. Bakka nama guddaatii mul'atta. Seenaa babbareedaa abbootii keenyaa kadha qotee baafta. Bakka mul'achuu qabduu mul'atta. Namni kana qaaliidha. Si akkanaa kana. Si waan gaarii dalaga kana. Ajandaa sin godhatan. Si waan gaarii dalagu kana. Ajandaan isaanii kan nama bocola gartee nama waan nuti qeessu godhuu irraa ajandaa godhatan. Kanaaf dhaloonni kun karam deemu jira. Namni nuti fakkeenya inni gurguddaa inni dura laallu gariin bakka xixiqqaatti agarta. Wal arrabsuu, wal xiqqeessuu akka waan guddinaa tokkotti ilaalu. Bakka nu fakkaatu miti. Irra hedduun keenya bakka nuti dhaabbannu. Namni maal nurraa barata? Ijoolleen nu booda jirtu maal nurraa barata? Miidiyaa fayyadamna itti fayyadamummaa miidiyaa keenyaa immoo namni hedduun miidiyaa irra dhufu gariin waa barata, waa barsiisa, gariin enjoymentii fada, waan isa bashannansiisu ilaaluu fada, gariin waan isa barsiisu ilaaluu fada. Akkasuma bara. Kanaaf namni nu daawwachuu dhufu kun if jibbu jira namni. Gariin jibbas ilaala. Namni garii ilmoo laalamuu isaa kana qofa laala. Namni kumni yoo taa'ee ilaale kuma isa laalu kana itti oowwa. Akka waan jabdu jiru itti fakkaata. Ni mirkaansa. Ni mirkaansa. Garuu inni sirriirra hin jiru. Namni keenya beekamtii qabu kana waan gaggaarii yoo dalage hoo. Wal kabajuudhaan, wal jaalachuu, wal maxxanfatu yoo itti fayyadame hoo. Akkasittiin beekamanii waan gaarii yoo dalage hin beekamu namni. Dhugaa keeti. Tana wal hubachiisuu ulfaate amma fakkeenya guddaa tokko waan tokkoon si kaatabe. Amma namoota miidiyaa fayyadamnu irra guddiinsa yoo laallee wanni isaan irra dalagu jiran akka nuti warra laaluuti dhiiti warri dalageessanuu amata 3 4 5 booda itti sheenawa. Silaa gaafa kana waan kana dalaguu baaddee irra guddiinsa keenya wanni itti jiru waan akkasiiti. Fakkeenya dhalaan teenya ta'arraa xiqqoodhaa yookaan bultiin jaariin sooshaal miidiyaa kanarra jirtu. Wanni isin irra miidiyaa irratti dalayitu gaafa isin haadha taate waan isin sheeneessee ilmoon sitti kaanfattu. Akkasi. Waan boru gaafa abbaa ta'e ilmaan isaatti kaanfatan. Boru addunyaan tuni egaa du'aa jira. Wanni ati dalayite gaafa ati tuutees ni jiraatti. Dhugaa. Guyyaa takkaati kaatee viidiyoon guyyaa tokkotti waraabte yoo dhabame namni 2-3 kadaabloot godhatee bilbila keessaa qabu hin dhabamu. Garuu gaafa ati deemte wanni kun maatii kee fira kee ilmaan kee biratti waan itti boonan taamu waan itti kaanfatan ta'a. Ati gaafa tuutee qabree jirtu waan khayrii si qabu taamu waan achitti illee si guutaa. At least yoo guddifneet illee yaadu dadhabne hanga san yaadu qaba namni keenya. Haala namoonni irra bira mataa godhuu fi du'anii awwaalamanii qabrii keessa jiran kan wanni isaan gaafa lubbuun jiran dalagan arrallee achitti isaan fayyada jirtu meeqaa jira. Fakkeenyaaf Sheemaa Marashaat Abdullee fudhadhu. Yes. Quraana tafsiira afaan Oromootiin 30 keessa deeme. Ani mataa kiyya atillee namoonni baay'ee nama tafsiira quraanaa isarraa barata. Guyyaa tokkotti guyyatti yoo xiqqaate namni Sheemaa Marashaat Abdullee tafsiira isaa dhaggeeffatu. Yoo xiqqaate guyyatti nama 10-15 hin caalu yoo xiqqaate. Ajiriin achitti isaa deemuu jirtu hangam takka geesse. Yes.
asit dalagatee hojii jira. Isa caalaa carraa qabna nuti. Inni miidiyaaf keenya miidiyaan maaliif uumame yoo jennee wal gaafanne miidiyaan yookaan itti dalagachuu yookaan itti daleessifachuu. Har'a nama miidiyaa fayyadamu akka addunyaatti namni 100,000 jechuudha faloorsii qabu guutuu isaanii ittaa jira. Garuu keenya warri faloorsii gurguddaa qabu guutuu miskiina. Yaa follower qaban kana biizinasatti hin beekan waan ittiin waa dalagu takka dalagaa ifii beeksifachuu takka dalagaa namaa beeksifachuu waan si ajaa'ibu dargommii fi beeksisa adda addaa bahurratti ijoollee biraatu ismaartiidha. Follower qabaniin dalagaa barbaadan. Follower qabaniin wayin beeksisa naa kafaltaa jaanii deemanii gaafatan osoo ifanne hin dadhabne hin jaan. Keenyoo follower inni qabu dila kana baatee taa'ee namaan arrabsa waliin xiqqeessa. Kanaafuu namni bakka wal xiqqeessuu keessaa yoo hin baane beekamtiin ta'e beekamtii bocolaa malee beekamtii namni shan si halaalu mu'eeqi namni afur waan ati gootu haa hubatu. Namni akkas ta'uu qaba. Namni if qofaa jiraatu qaba. Namni gizee jiraatu if qofaaf himi. Hawaasa irraa dhalate mataa isaa naannoo irraa dhalate waan dila takka kabajaa hawaasa kanaa eeguu qaba. Kabajaa amantii isaa eeguu qaba. Kabajaa namoota jiranii yeroo taphatoo namni tapha nama waliin taphatu nama waliin qoosu nama wajjin bakka dhaabbatuu qabdu laallachuu qaba. Namni keenya bitaa mirga laaluu qaba. Akkasumallee namni kun akkanumatti miidiyaa qofarratti nama silaalu waan qabdu qofaaf guddaa keetti yoo xiqqeessite xiqqaa kan kee yoo qancarsite maal bu'aa qaba maal nurraa barata namni maal barata wal arrabsuu akka waan guddaa tokko laalu jira amma dhaloonni booda dhufu kun tokkumaata malafaa ka'eem si arrabsa mu'e beekamuuf sammuun isaa akkamis seef goote gizee wala feemasa ta'uuf nama arrabsuu qabdaa wal arrabsuu akkasitti amanu jira dhaloonni nu duuba jiru kun guddaa keenya akkam jennee yaadu qabu. Igala hanga waan kana keessaan baanetti hanga kabajaa isaan tiifannetti namni yoo kabajaa godhate mataa isaa qofa bira dabaree maatii isaa hawaasa isaa bakka hunda kabajaa godhe abbicha kabajaa isaa firraa fuudhe immoo baalageen osuma bakka hunda jirtu ni hammaatte nama keenya irratti hammaatte feemasoota keenya irratti hammaatte wal arrabsuu wallolu abaluun akkas jee abaluu kana ta'e abaluu akkas ta'e namni keenya kanuma fuudhe miidiyaan kanuma hiyyata bakka namni bakka adda addaatti fayyadamu miidiyaa uumaa akkanaa itti fayyadamanii imaajin jee hanga yaattu akka arrabuma agarte gisee akka toolofte silkii arrabumaa si dhufa kana maarri yoo kana maarri dadhabe namni kana jibbine miidiyaa namni keenya kanarraa bu'uu qaba. Wallahi dhugaa keeti hanga danda'ame laan rakkinni guddaan jiru warri nama dura jiru gaalli salfii duraan laallata jedhanii warri dura jiru warri durarra jiru warri boodarra jiru isaan Copy-link share godha guys. eeggata sheepif godhu ati amma akka zamaanootti namni dillis jedha kun yoo xiqqaate namni 2-3 akka zamaanootiin ta'uu fadha ja'uu warri hin dhabamu. Garuu wanni warri nuti akka zamaanootti taana jee yaadu san zamaanuun kun eenyu fakkaata waan jiru ati ka uummachuu qabu. Kanaaf hanga danda'ametti wal yaadachiisuu wal gorsuunis barbaachisaadha. Rabbi nu haa qajeelchu wallahi haalli keessa jirru hedduu ulfaata hedduu nama jibbisiisa. Hawaasa bal'aa guddaa kana osoo qabnu aadaa gaarii osoo qabnu amantii bareedduu osoo qabnuuti tana hunda laayinee irra deemu jirra. Waan rabbii fi jaalladhu. Ajanduma namaatiif dhufa guyyaa har'a ajandaan tokko gizee dhufe kabira maaliif namni silaa warri hawaasni miidiyaa fayyadamu kunilleen waan gaarii tuffatee bira kutuu qaba. Yoo tuffattee bira kunne gatii nama kafalchiisa. Akkanuma beekamaa jee fudhata namni miidiyaa irratti bakka yoo baalagee ta'e yoo bocola ta'e namni laalama jee haga imaajin godhee namni yaa'u takkatti. Gita sirriitiin kabajaadhaan namoota waan gaarii dalagan iji nama gaarii agarree barnooma hamaa agarti. Amma dubbii waan gaarii ati gooterra muuyyaa amma ati fakkeenya deemtee baadiyyaa gooterra ati wanni qabeenya ati qabdu guddaan kabajaateeti. Kabajaa kana qabeenya ittiin beeku namni keenya kabajaa isaa gabbuusee waloo harkatu. Na waan kana keessaa baanee wal xiqqeessuu namni keenya
dhiisee wal arrabsuu miidiyaarra ajandaa irraa baluu akkas ta'e abalu warri ilaalu kunis tuffatee bira kutuu danda'uu qaba. Yoo akkas hin tahin dara nama gowwoonni nu baay'ataa dhufa. Wallahi hanga danda'ametti amma rakkinni guddaan uummata biroo osoo hin taane warra dura deemu kana beekta. Miidiyaa kanarratti namni dhugaa saniin beekumsa gahaas qabu hawaasaas fayyaduu danda'u warra guddinsi isaa miidiyaatti hin baane. Warra silaa taa'ee ilaaluu qabuutu ol ba'e warri silaa laalamuu qabu taa'ee jechuudha. Kanaafuu hanga danda'ame walleenjisuudha keessattuu amma kana booda namni dhufu akkam akka ta'uutu hedduu nama yaaddeessa. Tarii sababa keetiin namni lamaa sadii illee kan dhufu yoo qaceele beekii waan guddaadha. Hanga carraa qabdu hanga miidiyaarra jirtu waan dabarsituu fi waan lallabdee sagalee dhageeffachuu dandeessu keessatti hanga sii danda'ame atis akkuma amma jettu kanatti namoota dhufu irratti xiyyeeffadhu irratti hojjenna gaa. Inshaallah irratti hojjenna. Akkasii foon kiyyaanaa jajjabaadhu dhaamsa kee dhagee. Galatoomi mee kiyya umrii dheeradhu habiibi. Siyaatiisu jiraadhu ayyee foon kiyya. Thank you. Fayyaa jirtani? Nammee qanuti. Guyyaa tokko olmaan dubbadha jee tamaan ogotoota nagat darbitee feetaa ala shakkatti nama furgisiiftaa. Furga'uun feetu. Nagat darbitee bar. Karam. Furga'uun fadhu go'ee hayyakam akkasin na darb. Maal feeta? Laaga nama gatoota darbitee jechuu kiyya waan biraatiin. Jaarsan fedha. Hii? Maddiyaa jaarsaa qaba yaani zamaanuun? Maali hii? Moo shakkata jaarsaatiin qaban akka faayidaa? Laa yoo nuu garte yoo. Nuu garte. Laa yoo nuu garte harka kana yoo khayriin dhufteerneeti baraati nama gorsitaa beektaa. Eessa laallatu ko jaarsa yaa'u? Jaarsa mee komantii godha jaarsa? Jaarseessaan fida. Egaa yoo harka kanaan khayrii arganne hin beeknu malee hin neebbar. Jaarsa haa akkam feeta? Jaarsa. Jirra jau jira. Na kabajuun fedha. Karaa kiyya kana hin duuba jaar. Bukaara jaarsaa kabajaan jamaan. Jettuun ereet. Laa yaada maan hoyyee akkasii miti lubbuu. Hii lubbuun ani jiin jaarsan ibsaa inu garaan na badaanu. Akkasii yaam diyaanii yoo karaa kee kanaan khayriin dhufti jechumaa fedhe malee asitti warri jaarsaa beetii fi miti lakkii. Goobas dubaati eessa jirta amma? Woman si jaalladhu woman si hordofuu kan argu. Suuda Arabiyaa. Abshir. Saudi dammaam jirta? Dammaam hin jira. Dammaam hunda akkamitti beektaati? Hundan hin beeku. Kara dammaam jirta moo karam jirta? Anamma dammaam hin jira. Dammaam kana qallikii qabattee immoo. Inni kun namaa qabama. Riyaad hin beektu? Riyaad jirta? Riyaad ni beektaa? Laa Riyaad hin jiru jechuu dhageessee jechuu fedhe malee. Riyaad dhagee lakki. Duuba jira. Wallahi itti Eega Suudii dheettee akkamitti? Gorsa keetillee hedduu natti tola. Galatoon Umar rakkoon qabu. Amata lama. Suudii eega dheettee akkam? Amata lama. Kun dalagattu jaarsi ni dhufa. Jaarsuma hojii dalaganni tolti jeeti yaada maana. Aboyte. Duuba jaarsi hedduun biyya jira. Achi hin jiru. Biyyallee taatu nan galaa fi bakka inni naan jetti hin dhaqaafan. Mee viidiyoo mana dhufa. Waan anjee hunda nan hayyama. Umar rakkoon qabu viidiyoo mana.
نجي هم دنا يما ما فيديو بني وعليكم السلام أكمل ترتا بلو ربي ويتك تاكا خاني ستير قد سرت دمخا أراك نزيبا نايتي اوه لما تاتني دفنا نمبر في راسي قلت سوداد لما تانو كيلو أجي زمانو هاي أنا دقة أم سمان فدا خبران فدو إيه أم سمان فدا تورته سمان فدا خبران فدو تورتين جيجنا فيتي من دري ni turte gana ha turte jira gisme kas jalan sana jetin sirat dabe takka كم دوبا ما تنفيت تدوراتنا تدوبات durata nanu lachutu suma fena garu tan irra na fet ولا يكوسي فينا خمبليت أنا سنفودا خمبليت أنا فيتني ama tiktok video bananu senanu nakiga ka asli jo Akkam nagaa. هاي أرومودا فيادا No, Oromo. English. Ummata taphatuu qofan fadhan. Haaloo. بي urjii bee nama jira soo jira rifeensa kan fadhu qadeem deem Zamaan hundi rifeensa kan deemsa tarra dhugatu gabra Biraan beekaa akkas. Zamaan oo qaaliin hin bite wallaahi lachuu laali ayyemma ibdura laali. maal Hedduu qaaliidha wanni kun ayaa siifan itti. waan kam aboo rifeensa cifat kunis nin cufadha cufatu gin qaaliidha itti hime. زمانو assalaamu alaykum Salaam alaikum. وعليكم السلام الشيخ لا تدوم ناس ترد ندقوا Salaam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيبو Nooru akkam jirtu nagaadha. Zamaan oo keenya daraa dhugdee hunda dhufe. لا لما زمانو بقى شيخ ما هو لا وابرخا يوسين جو Barka yani wanti irra kaa'ee. إشمتنا وابرخا هنا تخا Kaa'ee. جزو أكن بروما زمان مانو باين سيخا بجيشي go بس Siifuu baanta. سيبو استي سيلستي Nuti illeen hedduu si qabanya wallaahi ulfaadhu. Wanti bayaa kan. أكاس إشيكي ميو تكاجرا شبوتي موين جنين تا Maakii. تاي أجا جرا بوسانا ديك جرتا كم أنا شيء مثلا Hin beeku kam. oromoon sagalee nama waraabdi dhaabetan jira. Bidaa bilu si wayya. hedduu beeytanii akkam sheekha amma shukutii tanaan takkuman beeka Kanuma Yaa shubutii jen maqaan shubutii jen ta'e maqaan qaalii bara. maqaa biraati. Dhiisi gaama waraabaa sagalee nama waraabdi. Nama baansee wallaahi laazim. Oromoon wallaahi bar sagalee nama waraabani. dhuga keessattuu sheekha warri nalaa dhufan gaaloon harka qabatee dhufa Eera si wayya. thank you Zakiyya wallahi thank you my brother Sifu Wayye. wanti yaa tanaan hin fadha wala si gadeera urjii galatoom Wanti yaadi bareedu jabduu namaa ni ganaa qabda. akkam man hin qabni Nagaa wallaahi bar qalbii naasina aswani dhiifa maayaa bareedduuti yaqaali. Nashaataa fayyee qabda. akkam si Alhamdulillah. salaamtaadhaan si abarkaayirootti Gina ammoo hedduun si jaaladha wallaahi wanti yaa'ati nama jabaadha. Shamara jabaadha. Jabduudha amma jaaladhee jabaadha. qubni hanqa dhiiraa Wallaahi wanti yaa'ati naaf jabaadhu. Ati hedduu nama fakkeenya shamaraaf ta'urraayi. mee qoy dura hanqa dhiiraa itti madhee bitanne Haa inni ni madda maali? Ati kanarrattis wallolaa naaf eti maali? dhalaadhaan gadi
لا لا ما لا ركوب مين تسقبي انت أنك اسقط ديراتو فدين كوفني درا انا نفدا مرقه قبو إذا جاي elimination تبعنا elimination يقولوا هاي ولين تروح قال ترى افهم بنا وتملي امبرك أبو قال لي مخرجة تاب تاب برجع كيسم ما جرافان ولي قبدو داروت أجي أجي حبيبي تاب تاب برجع Let's go, guys. Guys, top screen, let's go, guys. Top, guys. قريشي فاميلي Jabi. زي قريشي فاميلي جيكون شيم My family. Family تجيلن تسفانا قوتير. Wanti family, thank you so much. Abdi, Where is thank you Quraishi so family? much. Come on. Jasmine, thank you so much. Thank you so much. قريشي family is king family. Lovely. Family تجيلن تاب تاب برجع